Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Mu'ee Online. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa. Egaa karaa YouTube chaanaalii kanaatiin erga bannee totturreetiin jirra. Amma bifa haaraa walitti deebineetiin jirra. Egaa YouTube chaanaaliin kan koo inni sadaffaadha. Mu'ee Online jedha. Subscribera 5,000 ol kan qabudha. Inni tokkoffaan immoo Soofumar Appiidha. Inni sadaffaan immoo Soofumar Akaadaamiidha. YouTube chaanaalii kanneen sadiin qaba. Akkanumallee Mu'ee App kan jedhamu kan afaan Amaariffaatiin qofa irratti hojjetu jira. YouTube channel an qabu 4 jechuudha. So kanaaf YouTube channel kanneen irratti ni hojjedha. Har'a immoo qabadhee kan isin dhufe dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin imo nama barbaadanii xalafuu dandeessanii fi akkanumallee imoon keessan akka hin xalafamne akkamitti gochuu dandeessan wajjin ilaalla. Keessattuu ijoolleewwan biyya Arabaa keessatti argamtan maadaamiin keessan yookaan immoo bakki isin itti hojjetan sun namoonni adda addaa bilbila keessan kaasuudhaan bilbila keessan isin harkaa fuudhuudhaan gara imo keessanitti erga seenanii booda imo keessan keessatti maal akka hojjetan maal akka haasoftan email wanta isin walii barreessitan sagalee keessan video keessan baasuu danda'an iccitii keessan baasuu danda'anii rakkoo kanaanis namoonni baay'een wanta hin taane irra bu'aniitiin jiranii yeroo baay'ee immoo maadaamiin keessan bilbila keessan ni xalafti ni fudhatti akka hin xalafne akkamitti gochuu dandeessan kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Akkanumallee nam tokko gara application keessan kan imootti akka hin seenne akkamitti gochuu dandeessan. Imoo keessan bilbila keessan fakkeenyaaf bilbila kanarra imootti jira jennu fuudhee hiriyaa kan kootitti yoo kenne hiriyaan koo jalqaba irratti kan godhu yookaan jaalalleen keessan jalqaba kan godhu abbaan manaa keessan maal godha direct gara imootti seena. Ergasii immoo imo irra erga seenee booda direct imo keessan irratti wanta isin waliin barreessitan guutuu arguu danda'a. Har'a immoo akkaataa ittiin paaskeedhaan yookaan immoo paataarniidhaan yookaan piiniidhaan cufachuu dandeessan illee isinitti agarsiisa. So biyya Arabaa keessatti illee ijoolleen argamtan ijoolleewwan shamarranii wanta kana fayyadamaadha. Paaskoodii keessanii yoo cufattan salphamatti beekuu hin dandeessu, banachuu hin dandeessu maadaamiin teessan yookaan immoo namni isin hojjechiisu jechuudha. So kana akkamitti gochuu dandeessan kan jedhu waa'ee imootii wal qabatee viidiyoon har'aa barnoota imootii hanga dhumaatti nafaana turaadha. Barnoota akkanaa kana argachuu warroonni barbaadan immoo YouTube chaanaalii kan koo irratti viidiyoowwan garaagaraa maxxanfamaatiin jiranii daawwadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Subscribe yoo gootan barnootawwan babal'oo teekinooloojiidhaan wal qabate keessattuu itti fayyadama bilbila, koompitara, laaptooppii fi kan kana fakkaatan kan wal qabate YouTube chaanaalii kan koo Mu'ee Online irraa ni argattu. Kanaaf subscribe gochuun dagatinaadha. Amma gara barnootichaatti ceena. Egaa duraan dursitanii maal gootanii? Egaa duraan dursitanii kan beekuu qabdan maalidha? Akkamitti imo keessan akka namni kamiyyuu keessa hin seenne akka namni kamiyyuu haak gochuu hin dandeenye akka hin xalafne akkamitti gochuu dandeessan haa ilaallu. Egaa gara imootti ni deemna. Imo keessan seentan yeroo hundayyuu jechuudha. So imo keessa erga seentanii booda akkuma asirratti agartan fuulli itti argamnu fuula imooti amma asirratti ilaalaatiin jirtan jedheetiin yaada. Amma akka hin xalafamne namni kamiyyuu akka imo keessan hin xalafne akkamitti gochuu dandeessan haa ilaallu. Asirratti profaayilii keessan irratti yookaan immoo dakanatti bilbila keessan bilbila imo irraa imootti garaagarummaa qaba. Asirratti mallattoo eda'uutu argama. Lamaan keessaa tokko irratti kilik gootan. Mallattoo eda'uu irratti kilik gootan moor kajettutu dhufa. Moor kajettu kanarra kilik gochuudhaan keessa seentan. Yookaan immoo bifa kana yoo isin dhufe profaayilii keessan irra kilik gochuudhaan ergasii immoo profaayilii keessan irratti kilik gootan haala kanaan fuula imo keessanitti isin geessa. So ergasii immoo settings kajettu ni argamti. Akkanumallee security and privacy kajettutu argama. Ergasii immoo asitti settings kajettu keessa seentan. Akkan dogoggora. Settings kajettu kana keessa yeroo seentan settingiiwwan kunniin hundumtuu bakka tokkotti argama. Ergasii immoo account security kajedhu ni argama. Account security kajedhu keessa seentan. Amma ilaalaa. Steepii jiru sirriitti hordofaadha. Akkan dogoggorreef isiniif ibsaatiin jira. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan wantoota sadiitu argama. Jalqaba irratti account security. Account inda security kajedhu keessa wantoota sadiitu argama. Wantoota kanneen sadeen hundi keessan warroonni imo qabdan sirreeffadhaa akka isinitti agarsiisu kanatti sirreeffadhaa. Keessattuu ijoolleewwan biyya Arabaatti argamtan rakkoon imo kan kootiin narra dhaqqabataniiti yaaddan wanta kana sirreeffachuun dirqama keessani. So kanaafiyyuu jalqaba irratti passcode lock jedhamutu jira. Passcode lock jechuun imo keessa namni yeroo seenu akka security gaafatu gochuu jechuudha waan biraatii miti. Security akka gaafatu yookaan paataarnii akka gaafatu. Paataarnii san malee namni paataarnii san hin beekne gara imo keessanitti seenuu gonkumayyuu hin danda'u jechuudha. So paataarniidhaan cufachuudhaaf deemtanii jechuudha. So kana gochuudhaaf passcode lock jedhu kanarratti kilik gootan. Ilaalaa amma asirratti. Passcodeidhaan cufuudhaaf asirratti ashaaraa keessanii cuftanii akkamitti akka cufame yeroo cufamellee akkamitti banuu akka dandeessan isiniin dhaqqaba. So ergasii immoo passcode lock jedhu kana enable kajettu ni argamti. Enable kajettu kanarra kilik gootan. Ergasii immoo passcode keessan uumtan. Enter a passcode jedha. Dijitii 4 kan ta'e lakkoofsa dagachuu hin qabne. Lakkoofsa kana kan namni shakkuu hin dandeenye godha.
irra deddeebaati bakka lammaffaa irratti illee re-enter your passcode kan jedhu kana irratti illee irra deebiidhaan isa jalqaba galchitan. Ergasii immoo successful jedha. Ergasii immoo daneettaniin. So amma maal gooniitiin jira jechuudha. Passcode keenya haala kanaan bananneetiin jira. Ergasii immoo unlock with fingerprint kan jedhu argama. Fingerprint jechuun asirratti mallattoo off on ittiin gootan bilbila keessan ni argamti miti. Ishee irratti kilik gootanii ashaaraa quba keessaniitiin quba keessan nama fakkeenyaaf 5tu argama. Quba 5 kanneen keessaa kan barbaadaniin cufuu dandeessan. Kan barbaadaniin jechuudha. Yeroo baay'ee kanatti fayyadamu. Ashaaraa quba keessaniitiin fingerprintiidhaan cufachuu yoo barbaadan asirratti unlock with fingerprint jedhan. Imo keessan keessa yeroo seenu jalqaba passcode iyyuu osoo kan beeku ta'e fingerprintiin argatu taanaan hin seenu. So kanaafiyyuu isa kanallee on godhachuu ni dandeessan jechuudha. So unlock with fingerprint kan jettu kanarratti on godhattan. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan on ta'eetiin jira. Amma ilaalaadha. Ashaaraa quba keessanii malee hin banamu jechuudha. Ashaaraa quba keessanii kan andara immoo fingerprint keessan on godhachuu kan qabdan setting keessatti akkamitti on godhachuu akka qabdan isinitti agarsiisa asirratti jechuudha. Bilbila keessan qabaatii gad harkisaa gara settingiitti seenaadha. Ergasii immoo jalqaba irratti bilbila keessan irratti fingerprintiin on ta'uu qaba. So ergasii immoo fingerprint kan jettu search gootan. Fingerprint jettanii qofa search gootan. Setting irra seentanii jechuudha. Ergasii immoo fingerprint kan jettu ni argamti. Biometrics keessa seenuu dandeessan yookaan immoo screen lock keessa seenuu dandeessanii fingerprint kan jettu ni argamti. Fingerprint kan jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkamitti lock akka godhatan. Amma ilaalaadha. Paaternii bilbila keessanii sin gaafata. Paaternii bilbila keessanitti galchitanii ergasii immoo continue jettan. Ergasii immoo amma fakkeenyaaf kanaan dura asirratti ilaalaadha. Fingerprintiin kan koo on ta'eetiin jira. Fingerprintiin kan koo on waan ta'eef lock ta'eetiin jira. Right naaf ta'e. Isin biratti right hin ta'u. Asirratti fingerprintis kan jettu kun jechuudha. Ishee irra kilik gochuudhaan amma cufeetiin isinitti agarsiisu. Amma fakkeenyaaf fingerprintii kan koo cufeetiin isinitti agarsiisu. Cuftanii ergasii immoo maal gootanii irra deebi'uudhaan ni bantan. Fingerprintii keessan ni bantanii yeroo bantan immoo ashaaraa isin gaafata. Ashaaraa asirra kaa'uudhaan ashaaraa kennitaniif haaraa yoo taatan jechuudha. Ashaaraa asirra kennitaniif yeroo kennitaniif ni fudhataa jechuudha ashaaraa keessan. So ergasii immoo maal gootanii fakkeenyaaf an tokko add godheetiin jira remove waa godhu. Remove godhee isinitti agarsiisu. Akka ilaaltaniif jechuudha. So remove godheetiin jira. Ergasii immoo add fingerprint kan jettu gubbaa irratti isiniif dhufti. Ishee irra kilik gootan. Ergasii immoo fingerprint keessan asirratti isiniif fida ashaaraa jechuudha. Ergasii immoo continue kan jettu ni argamti. Continue kan jettu kanarra kilik gootan. Ergasii immoo maal isin gaafata? Ashaaraa keessan isin gaafata. Asirratti isinitti mul'isa. Ashaaraa keessan kan quba barbaadanii kennitaniif. So fakkeenyaaf isa kana kennaaf. Fakkeenyaaf 16, 17 akka qabaa gadhiiftan jechuudha. Haga ni dabala. Ni dabala persentiidhaan ala kana qabaa gadhiiftan jechuudha. So akka dabalu gootan jechuudha. So haala kanaan aga guututti ni eegdan jechuudha. Ashaaraa keessan kennaatiin jechuudha. Asirratti garuu ashaaraa keessan harka keessan irratti jiini jira yoo ta'e isiniif hin fudhatu. Asirratti quba keessan irratti jechuudha. So kanaafiyyuu dabalaa deemtanii ashaaraa keessan akka dabalaa deemu gootan. So haala kanaan guutuu kennaa persentii dabalaa deema jechuudha. So wanta ajaa'ibaati kan isin barsiisaa jiru. Kanaaf YouTube channel kanaaf haaraa ta'uu taatan subscribe, like, share gochuun nagatinaadha. Persentiin dabalaatiin deema. Haala kanaan isin immoo sirreessitanii kennaafi jirtanii deemtan jechuudha. Ergasii 85 geenne irra 90 geenne irra 95 qabdanii akkanatti isinitti agarsiisaatiin jira miti. Harka irratti dhibba yeroo guute press long jedha. Ergasii immoo fingerprint added jedha. Quba kana malee namni banu hin jiru ammaan booda jechuudha. Akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa. Ergasii immoo daneettan. Egaa add godhatanii jirtan jechuudha. Fingerprintii tokko add godhatanii fingerprintii lammaffaallee add godhachuu dandeessan. Yeroo biraa isin barsiisa waa'ee kanaas. So amma gara imootti ni deebina. Amma gara imootti ni deebinanii ilaalaadha. Imoo yeroo nan seena jedhu amma ilaalaadha. Imoo yeroo seenu jedhu maannaan jedha gaafate scan your fingerprint use passcode jedha. Passcode keetii fi fingerprintii kan keetii fayyadaminaan jedhe waan on godhadheef. Amma namni kamiyyuu yeroo seenu haala kanaan dhufaa fi amma seenuu hin danda'u jechuudha. So fingerprintii kan kootti fayyadamee haa banu. Amma kenneefi jira. Bannee direct bakka itti nu deebisee jechuudha. So haala kanaan cufachuu dandeessan tokkoffaan isa kanadha. Inni biraa immoo login protectionidha. Login protection lammaffaa irratti immoo sirreeffachuu qabdan isa irra kilik gootanii ergasii immoo login protection keessan basic protection kan jettu two step verification on godhatan. Two step verification on godhachuun kan isin fayyaduuf lakkoofsa bilbilaa keessa yoo beeke namni salphamatti isin xalafuu danda'a. So kanaaf maal gochuu qabdanii Imo keessan akka namni hin xalafneef maal gootan asirratti jechuudha basic protection kan jettu ni argamti. Basic protection kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo okay kan jettu kanatti dhufti okay kan jettu kanatti kilik gootan on godhatan. Ergasii immoo ammaan booda passcodein yookaan immoo namni bilbila keessan cabsuudhaaf Imo keessan cabsuudhaaf yeroo yaadu Message isin bira dhaqqaba namni akka yaalaa jiru isinis ni beektanii of eeggannoo gootanii jechuudha. So haala kanaan
on godhachuu hin dagatinadha. Inni sadaffaadha immoo paaskee. Paaskee kayit korara kilik gootanii paaskee mataa keessanii create gochuu jechuudha. Paaskee jechuun wal qabsiiftu jechuudha waan biraati miti. Ergasii immoo kanas namni kamiyyuu access kan gooneef isin fayyada waan ta'eef so create kayyittuun argamte jalatti create kayit korara kilik gootanii ergasii immoo haala kanaan isin dhufa lakkoofsa bilbilaa keessan isin fida amma ashaaraa yookaan pinii patternii isin gaafata. Isa jalqaba ittiin ashaaraa ittiin guunne jechuudha. Yeroo hundayyuu wantoota asirratti hojjetamu hundiif ashaaraa isin gaafata. Ashaaraa keessa malee namni imo keessa rasachuu of hin danda'u, keessa seenuu hin danda'u jechuudha. So kanaaf ni kennitaniif. Ashaaraa kenneefii jira. Ergasii immoo paaskee kan koo create naaf godhaa jechuudha. Ni eega. Akkuma asirratti agartan paaskee naaf eegeetiin jira jechuudha. Naaf kenneetiin jira jechuudha. So paaskee created successful isin jedha. Paaskeen kan koollee create ta'eetiin jira. Akkuma asirratti agartan Android dha. Bilbilli kan koo paaskeen kan koo asirratti galmaa'eetiin jira. Namni bira asara seenuu hin danda'u. Imo kanarra seenuu hin danda'u. Xalafachuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan wantoota kanneen sadeen hojjechuu dandeessan. Egaa yeroo baay'ee gaafiin isin gaafattan immoo kan xumuraa maalidha akkamitti bilbila jaalallee imo jaalallee kan kooti yookaan immoo imo nam tokko akkamitti xalafuu danda'a kan jedhudha. Akka viidiyoon isiniif hojjetamuu barbaadan paartii 2 jedhaati barreessaadha komentii irratti isiniif hojjedha. Kanarraa asirratti xumuree jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Imo keessan haala kanaan jabeeffachuu dandeessan. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan egaa jaalala keessan naaf ibsaa isiniin jedha. Haala kanaan of eeggannoo gochuu dandeessan. Imo barnoota akkanaa argachuu warroonni barbaadan YouTube channelii kana like, subscribe godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagahaan jiraadha.